Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu Top akkam jirtu fayyaa keessanii an nagaa jira. Gooftaaf galanni haa ta'u. Guyyaa har'aa jechuudha. Wanti kun eessaa akka dhufe akkamittiin akka walitti qabee kana hundumaa isiniif himuufan deema jechuudha. Saantiba yookaan dumbulloo jedhama akka afaan Wallaggaatti. Iddoo biraatti immoo anin beeku akka naannoo keessanitti garuu kuni maallaqa ta'uu isaa akka beektan abdiin qaba. Eessaa fiddee jechuu dandeessu kana jechuudha. Maaliif kana walitti qabamee eessaa akka dhufe egaa har'a jechuudha. Saantiba kana irraa waateen isin barsiisa. Mudannoo yookaan immoo barumsa addaa ta'e tokkotu as keessa jira. Innis maali yoo jettanii Oromoo yeroo makmaaku kaayam malee ka'anii homaan fuudhanii jedha. Amma maal isinitti fakkaata? Akka afaan Arabaatti lakkoomsa lama kan qabu qarshii lama, lakkoomsa tokko kan qabu immoo qarshii tokkodha kuni jechuudha. Walumaa galatti baay'inni isaa amma qarshii 80 riyaala 80 jechuudha akka afaan Arabaatitti. Kana ji'a meeqa ji'a 4 gidduutti kan ani walitti qabee jiru jechuudha. Eessaa fidde jechuu dandeessu? Egaa akkuma beektanii baay'een keenya ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtanii haala kanaa hin beektu jeen abdii qaba. Amma maal isinitti fakkaate jalqaba irratti guyyaa ta'e wayii otoo mana qulqulleessuu saantiba tokkon arge yeroon argu sanatti immatti goone narraa fuuteetuma soofaa marra keesse ammas boorus yeroo mana qulqulleessuu soofichumarra jira. Iddoo tokko yoo dhufanii yoo wayyaa baafatanis yoo arganii firee tokkitti kana yoo arganii iddootti hin qaban jechuudha. Ijoolleenis yeroo taphatan iddootti hin qaban namni ol fuudhee kaa'uu hin jiru jechuudha. Otoo maallaqa 5 akkas 10 ta'e malee kun amma saantimni kun sibiila waan taateef akka garaa iddoo garaa isaanii hin teessuuf jechuudha. Kanaaf immatti hin qaban. Amma maalan godhee guyyaa ta'e wayii walitti qabeetiin kaa'e jechuudha. Gara qarshii 10 ta'e akkuma carraa ta'e madaamiin kiyyaa hoteela yookaan maxaameeti jechuudha. Nyaata bitanii galgala namni nyaata fidu suni zirzirii yookaan immoo farankaa kan jijjiirraa hin qabu jechuudha. Qarshii 10 hanqate nyaata sana fudhachuuf bitanii qarshiin 10 gaafa kaardii keessaatii dhumatu qarshii 10 na bira jira madaamii fuudhii laadhuun jedheeni eessaa jette kushinaa keessa naqeetan jiran jedhe fuuteetti laattee na eebbiste jechuudha. Amma kana booda maanaan jetti yoo argite haaluma ammaa kanaatiin qarshii 10 isaa taatu 5 isaa taatu walitti qabii kaayinaan jette. Amma maalan godhe beektu? Kunoo qodaa kana akkuma argitan jechuudha. Qodaa kana maalan godhe naannoo kana jechuudha. Kunoo akkuma argitanii qaawwisaa hin jira. Qodaa kana akkuma argitanii wanta sibiila ta'eetiin mataa isaarra ureetan jechuudha. Haala kanaatiin itti naqaa ture. Amma kuni qodaan kuni kan aannaniiti. Akkam buqqaaneef wanta kana nan ashage jechuudha. Ashageen yeroo yerootti as keessa naqa yeroon argu. Yerootti as keessa nan naqaa jechuudha yeroon argutti. Amma naannoo ji'a 4 saantiman arge hundumaa olankaa guyyaa kaleessaa gaafan qodaa kana buqqisee jechuudha. Gaafan ilaalu baay'inni saantiba kanaa jechaadha. Saantiba 80 ta'e argame jechuudha. Amma yeroo madaamii kootti agarsiisu baay'ee tokko dinqifatteetu jechuudha. Kana ammas olumanuuf kaayi baay'ina waggaa tokko keessatti hagam ta'u ilaallaa jetteetu hojiirra oolchite jechuudha. Maaliif yeroo tokko jireenyi dhala namaa tokko ta'eetu lama ta'ee booda baay'ata. Wanta argine tokko tuffachuun gaarii miti.
Maaliif iddootti nama barbaachisu qaba. Saantimittiin ela isheen kun amma walakkaadha jechuudha. Isheen kun nama hir'attee iddootti nama dhibdu qabdi. Kanaaf iyyuu gaafa qarshii baay'een harka keenya keessa jiru ishee xiqqoo kana tuffachuun qabnu. Sababiin isaayyuu xiqqoon sun iddoo itti barbaadamtu qabdi jechuudha. Namas akkasuma jechuudha. Yeroo tokko namoota baay'ee keessatti gaafa jireenya tokko hojjenne yookaan hojii tokko hojjenne namoota baay'ee argannu yookaan immoo miseensota baay'ee argannu yookaan hordoftoota baay'ee argannutti nama tokko tuffachuun qabnu. Maaliif namni sun iddootti nu barbaachisu qabdi. Sababiin isaayyuu namni tokko bu'aa buusa. Dandeettii qabuun, qabeenya qabuun, akkasuma saantimni kunillee jechuudha. Iddoo isheetti faayidaa guddaa qabdi. Kanaaf yeroo dura mana kana keessatti hundumtuu hin tuffate jechuudha. Hundumtuu hin tuffata. Amma garuu gaafa walitti qabee haala kanaatiin baay'isu hundumtuu hin jaallate jechuudha. Maaliif? Kuni amma jechuudha. Kuni amma wanta baay'ee bituu danda'a jechuudha. Amma qarshii 80 otoo nun amma suuqii deeme jechuudha. Suuqii ishee wayyaa uffata caammaa otoo hin taane otoo baqqaalama tokko deeme waan baay'ee bituu nan danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu bakkuma deemtanitti waa tokko uumuu wanta namni sinirraa baratu tokko fooyyeffachuu yaalaa jechuudha. Yaanni koo kana fakkaata. Akka isin gammachiisu abdiin qaba. Aniyyuu ergan kana walitti qabee qodaa kana keessa kaa'ee amma qodaa addisii ta'e kan hin buqqaane sanduuqa baay'ee bareedduu isheen sii fidanaan jettee jirti jechuudha. Maaliif irraa barachuu dandeessa? Jireenyuma keessa boruuf iyyuu waa tokko ol kaa'uun bu'aa akkamii akka qabu nama hubachiisa jechuudha. Innaa kanan isiniin jedha turtina walii gootaniif galatoomaa, laayik sheerii keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Kana bari'uuf abdii of keessaa qabne boobsa namaa nyaatu yaan birmatamne gabaabjuun jireenya namarraa fagaatu.